Waraanni waliinii Itoophiyaa sadaasa bara 2020 irraa jalqabeem kaaba biyyattii keessatti adeemsifamaa ture lubbuu nama kuma hedduu galaafate jedhamuun kan himamu yommuu ta'u, yakkoonni namoomaa hedduun waraanichaan raawwatamuu jaarmiyaaleen mirga namaatiif falman ibsaa turaniiti jiru. Boqaatiin ajjechaan jumlaam, beeliim diigamuun bu'uuraalee misoomaam, kufaatiin diinagdeef ciccituun dippiloomaasiin itti baha waraana waliinii Itoophiyaati jedhamuun dubbatama. Humnoonni mootummaa federaalaa tumsuun waraana kana irratti hirmaatan yakkoota namoomaa fi waraanaan nama himachiisan raawwatanii jiru jedhamuun kan komataman yommuu ta'u, koomishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qorattoota sadii muuduun qorannaaf gara Itoophiyaa ergeetii jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad kan TPLF wajjin hin mari'adhu jechuun yeroo dheeraaf waamicha nageenyaa waachuu didem ji'ootaan dura deeggarsa namoomaa uummata miidhame dhaqqabsiisuuf jecha waraana dhaabuun gara mariitti akka seenu ibseetii ture. Mootummaan federaalaa mariin hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin adeemsifamuu qaba yoo jedhum, adda bilisummaa uummata Tigraay ammoo hoogganummaa Keeniyaatiin adeemsifamuu qaba jedha. Gama biraan TPLF mariin dura uggurri uummata Tigraay irra kaa'ame ka'uu qaba. Akkasumas humnoonni kutaalee naannoo Tigraay humnaan qabatan bakka waraanaan dura turetti deebi'uu qabu haaldureewwan jedhaman fa'aa kaa'eetii jira. Mootummaan Itoophiyaa ammoo karaa gorsaa dhimma nageenya biyyaalessaa muummicha ministeera ambaasaddar Ridwaan Huseeniin mariin godhamu haalduree tokko malee adeemsifama jechuun ibseetii ture. Addi bilisummaa uummata Tigraay fi biltsiginnaan qofti wajjin mari'achuun Itoophiyaa furmaata ta'uu hin danda'u. Qaamoleen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hundi marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti hirmaachuun waan afaan qawweetiin argachuu barbaadan mariin argatuu qabu jedhamuun gaafatamus mootummaan federaalaa waamicha kana awwaataa hin jiru. Oromiyaa keessatti deeggarsa uummata bal'aa kan qabu waraanni bilisummaa Oromoo marii biyyaalessaa jedhamu irratti hirmaachuuf qophii ta'uu ibsus mootummaan Abiyyi Ahmadiin durfamu waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf lola Oromiyaa irratti labseetii jira. Gameessi siyaasaa fi hoogganaan paartii koongirensii federaalaa Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaa turtii BBC Afaan Oromoo wajjin taasisaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaa qaamota siyaasaa hunda hin hirmaachisu taanaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. TPLF fi mootummaa federaalaa qofti mari'atuun Itoophiyaaf nagaa hin kennu jedhaniiti jiru. TPLF fi mootummaan lola dhaabaniin mariitti deemuun gaariidha. Garuu Itoophiyaa keessa rakkoon kan jiru naannoo Tigraay qofaa miti. Oromiyaa keessatti rakkoo bal'atu jira. Rakkoo biyya sanii hiikuuf qaamonni hunduu wal qabatanii gara mariitti deemuu qabu jechuun ibsaniiti jiru. Marii calqabuun isaanii bayeessadha. Waliigaltee gochuu yaaluun isaanii bayeessadha. Lola dhaabuu yaaluun isaanii bayeessadha. Garuu wanti lama beekamuutu irra jira jechuudha. Tokko mootummaa fi isaan lola dhaabuu jechuun gara mariitti deemuu jechuun rakkoon biyya sanaa hiikamaa miti. Rakkoon bal'aan biyya sanaa Tigraay duwwaa miti jechuudha. Amma dachii bal'aan sabni bal'aan lola gadhee keessa jiru, olaantummaan seeraa akka hin taanetti manca'ee badee jiru tokko Oromiyaan. Rakkoo iddoo tokkootiin bichaa miti kan dhufe wal qabateetu deemaa. Hooyi kames wajjin hiikama, biyyi sun hoo nagaa argattee laga ceetes wajjin ceetii, hoo dhabdessi baduu dandeessi wajjin. Marii biyyaa waliigaltee biyyaa hunda hammatu. Hamma sanatti jarlachuu wal qabatanii yoo deemne mariin suni eessaan hunga'u biyya sanatti nagaan fidu karaa sana siyaasni biyya sanaa rakkoon isaa hiikkatee laga ce'a waan jedhuun qabu jechuudha. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo marii biyyaalessaa keessatti kan hirmaachisuu diduuf maaliif jedhamanii kan gaafataman Profeesar Maraaraan mootummaan waboon marii nagaa keessa yoo seenem olaantummaan irratti argata jedhee waan sodaateef hirmaachisuu didaa jira jedhaniiti jiru. Oromiyaa jechuun egaa teessoo warra mootummaarra jiranidha. Humni kun filannaa keessa tapha nagaa keessa gallaani guyyaa salaatan irraa fudhatee deemaa fi biyya gajee qabu karaa saaqan jechuudha malee waan biraa miti. Namni bosona seenee qabsoo adeemsisaa jiraachuu wajjin wal qabatee yaada kan kennan hayyuun siyaasaa Profeesar Maraaraa Guddinaa namni kan bosona seenuuf qabsoon karaa nagaa waan itti cufameefi jedhan. Marii adeemsifamu keessatti warri bosona jiranis akka hirmaatan gaafataa jirra. Isaan achitti dhiifnee marii adeemsifne ejjennoo jedhu akka hin qabne ibsaniiti jiru. Qabsoon karaa nagaa tapha ofii qaba. Qabsoon karaa qawwee deemamu tapha ofii qaba jechuudha. Hunda caalaa namni bosonatti kan galu bosonuu ta'uu barbaadee miti. Carraa nagaadhaanii socho'uu danda'antu akka ta'utti hin jirre. Reebamuu jira, hidhamuu jira, innaa sadananna maal ta'e maafanas ta'ee reebama, maafanas ta'ee ukkaamama, maafanas ta'ee kana ta'ee reetu bosona gala. Karaa keenyaa garuu dhugaadhaanii qooda keenya baharra jirraa jenna. Amma waan siyaasni biyya sanaa sochiin wanti biyya sana jiru amma nu eeyyametti amma
karaa nuu saaqametti mootummaan kun sirna dimookiraasii ijaaraa jiru, mootummaan kun biyya kana guddisaa jiru, mootummaan kun nagaa fidaa hin jiru jennee dubbachaa jirra jechuudha. Innaa immoo mootummaanis immoo tokko naantiin lakki kophaa keenya miti. Nu ilaala warri jedhan hundu haa galanii. Warri bosona jiranis marii kana keessa haa galanii. Gaafsana rakkoon biyya kanaa hiikama jenneetu dubbannaa jechuudha. Isaanis achitti dhiibnee ofii keenyaas mootummaa irraa waan tokko arganneetu nagaa fidnaa rakkoo biyyaa hiikna waan jedhu hin qabnu jechuudha. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa qaama walabaan adeemsifamuuf qaamoleen siyaasaa biyyattii keessa jiran hundi irratti hirmaachuu qabu. Qaama marii adeemsisu ammoo qaamoleen jiran hundi lakkaawwachuu qabu jechuun ibsaniiti jiru. Marii biyyaa hamma hin taanetti tapha qoosaa amma ta'etti akkuma filannaa keessaa baanetti hamma filannaa dhugaa ta'utti achi keessa qooda fudhachuun bu'aan fidu. Nuufis sabaafis biyya sanaafis bu'aan fiduudha. Akka addunyaatti ta'e garee lachuu garee walirraa bilisa kan ta'e qaama bilisa ta'etu walitti fidee kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaadha. Mariin kun akka dhugaadhaan hojiirra oolu gochuudhaaf jechuudha. Akkasuma rakkoon hiikamne yeroo fixuuf ta'a malee bu'aan qabu kan jenneef kanaaf. Mootummaan federaalaa komishinii marii biyyaalessaa jechuun komishiinaroota ofii muudeem marii biyyaalessaatiif qopheessaa jiraatus qeeqni bal'aan irratti ka'uun isaanii yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Tigraay marii nageenyaa taasisuuf kallattii wal arguu isaanii gamtaan Afrikaa beeksise. Gamtaan Afrikaa ibsa baaseen bakka buutonni mootummaa Itoophiyaa fi kan naannoo Tigraay kallattii wal arganii dubbachuu isaanii beekseera. Gareewwan lamaan marii nageenyaa taasisuudhaaf fedhii agarsiisanis qaama marii isaanii gaggeessuu irratti akka waliigaltee hin qabne gabaasni raadiyoonii sagalee Ameerikaa mul'isee jira. Gareen mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi gareen mootummaa naannoo Tigraay yoom eessatti akka wal arganiif maal irratti akka dubbatan wanti ibsame jiru. Godina Shawaa Kaabaa Salaaliyaanan dharraa daangaa lafa Amaaraa fi Oromiyaa ta'uu seetiin sababa teessumaatiin haleellaa finxaaliyyii Amaaraaf yeroo adda addaatti saaxilamaa turteetti. Humnoota shororkeessitoota faannoo fi milishaa Amaaraatiin saamichi dabree hawaasa aanaa dharraa irratti raawwatamaa ture. Bifa jijjiirrachuun qaamolee mootummaan qabata nageenyatiin garasitti bobbaasen hawaasa irratti yakki raawwatamaa akka jiru maddeen himanii jiru. Waggaa tokko humnoonni mootummaan maqaa nageenyatiin aanaa dharraa keessatti bobbaase xiyyeeffannoo isaanii uummata Oromoo qofarra taasifachuun gandoota Oromoon baay'inaan jirutti saamichaa fi dararaa hammeessanii jiru jedhuun jiraatan Gundoo Masqalee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan tokko. Qabataa miseensaan waraana bilisummaa Oromooti jedhuun reebichaa fi hidhaa namoota nagaa irratti raawwachuun cinatti saamichi Oromoo qofarratti xiyyeeffate qonnaan bultoota irratti geggeeffamaa jira jedhuun. Sababa Oromummaa isaanii qofaan namoonni nagayaa yakkamanii jumlaan hidhaman mana murtiitti osoo hin dhihaatiin ji'ootaaf erga tursiifamanii booda birrii 8 hanga 25 gaafatamuun warri kaffalachuu danda'an gadi dhiifamaa jiru jedhu maddeen. Saamichi kallattii adda addaatiin irratti raawwatamaa jira kan jedhan jiraatan aanichaa qaamoleen mootummaa isa hidhamirraa mallaqa fudhatanii hiikum. Kan hidhamuu baqatee dheesse ammoo qe'eesaa saamuun loon osoo nafin qabeenya mana keessa jiru hunda guurratanii deemuu jedhuun. Taateen guyyaa kaleessaa ganda Baabbuu Dirree fi Bachoo Waajjititti raawwatames akka kana ta'uu himan. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa Koborii fi Beegitti qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromoo joon humnoonni mootummaa bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru himuu diddan jechuun namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii Qondaalaa irraa dubbise himanii jiru. Aanaa Qondaalaatti nama amantaa kan ta'an Sheek Isaa bakka hojii isaaniitii qabamuun ija hawaasaa duratti rasaasaan ajjeefamuu kan himan maddeen daldalaa beekamaa magaalaa Beegii obbo Dabalaa Tamasgan ammoo bakka horsiisa loonii qabeenya dhuunfaa isaatii qabuun bakka waboon jiru nutti agarsiisuu didde jedhamee rasaasaan ajjeefamuusaa maddeen keenya himanii jiru. Naannuma sana magaalaa Kobor jedhamuttis namoonni nagaa 6 bakka tokkotti ajjeefamuu kan himan maddeen keenya namoonni ajjeefamaa jiran kun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shakkamanis namoota nagaa fi tuttuqaa siyaasaa homaallee hin qabneedha jedhu. Godina Wallagga Lixaa keessatti humnoonni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin qubsiifaman ummata nagaa ajjeesanii gabaasa isaanii guuttachuuf waboo irratti tarkaanfii fudhannee jirra jechuun miidiyaalee irratti gabaasaa jiru kan jedhan maddeen